Ashama harka fuudhee jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Hegeree News Network baga walitti deebinee isiniin ja'a daawwattoonni keenya hordoftoonni yeroo dheeraadhaaf garuma duubaatiin malee adda bannee jirra fuulduratti as bahuudhaaf waa'ila koo akkasuma daariktara olaanaa Abdusalaamaatu suuteetu gaggeessaa ture haala oolmee guyyaa Oromiyaa hunda isin biraan gahaa ture. Kungaa mariidhaan haala keessa jiru irratti hundaa'eeti kun qophiin kun akkasiin lafa qabatee daawwattoota biratti illee hordoftoota hedduu horachaa as gahe. Har'ammoo bara haaraa kana keessa yeroo hunda bara hunda fakkeenya adda addaa uummata keenya kana waa hubachiisuu irratti waa barsiisuu irratti Hegeree miidiyaa mata duree irra jira. Akkuma yaadatamu qophii marii gaazexeessootaa kajuu marii oolmee Oromiyaa jiru kana jalqabatti kan hawaasa Oromoo biratti as baase miidiyaa Hegeree News Networkiti. Kanaaf bakka guddaa uummata Oromoo birattis qaba. Har'ammoo qophii bara haaraa kana keessatti qophii marii gaazexeessootaa keessatti waan qabannee dhufneetu jira. Baga nagaa walitti deebinee bakkuma jirtanii Hegeree Miidiyaa Neetwoork subscribe godhuudhaan YouTube isaa deemtanii akkasuma like share godhuudhaan wal biraan gahaadha. Akka qophiin keenya yeroo bahu hunda hatattamatti isin bira gahutti akkasuma miseensa Hegeree News Network ta'a. Akkasuma miidiyaa kana bakka guddaadhaan gahuudhaaf deeggarsa isin ilaarraan tanaa kannaa jirtan yaada keessanis karaa hundaanuu waan hammana jedhamuu miti daran jabaadhaa itti fufaa hanga rakkoon Oromoo furmaata argatutti hanga siyaasaan Itoophiyaa keessa deemaa jirtu jijjiiramtutti Hegeree News Network kar tokko adoon galle adoo bakka takka hin dhaabbanne rakkoo jirtu gabbaasee irraa dubbachuuf miidiyaa if booda deebi'uu miti. Kanuma isin hubachiifnaa gaamee gara qophii odeessa takkaahuu gabaasa jirutti Abdusalaam achumaan nutti fufu. Galatoom jaalataa yeroo dheeraa booda walitti deebinee qophii addaa marii joornaalistoota yookaan gaazexeessitoota jechuudhaan akka miidiyaalee Oromoo hunda hangafatoodhaan qophii kana eegallee jiraachuu nu ibsiteetii jirta. Miidiyaaleen Oromoo ammaan tana jiran hundinuu qophii Hegeree miidiyaan kanaan dura eegalesan akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan irratti hojjechaatii jiranii. Gaa Hegeree miidiyaan waan uummata fayyadu yeroo garagaraatti burqisiisuudhaan beekama. Akka gabaasa amma yeroo ammaan tana deemaa jirutti waan amma yeroo ammaan tana deemaa jiranii Itoophiyaadhaatti magaalaa Finfinneedhaa galma gamtaa Afrikaadhaatti walgahiidhaatu gaggeeffamaadhaa jira. Walgahii kanarraa hooggantoonni gamtaa Afrikaadhaa mootummoota 50 fi wahii 49tu irraa qooda fudhatee akkasuma keessummoonni biyyoota garagaraatiis walgahii kanarraa kan qooda fudhatanii jiran ta'uu odeeffanneeti jirra. Garuu walgahii kana eegalli isaarratti rakkoodhaatu mudatee jira. Rakkoon sunis maali? Pirezidaantiin Somaaliyaadhaa Hassan Sheikh hoteela inni galurraa gaafa bahee bakka walgahiidhaa deemu. Warreen nageenya kan mootummaan Itoophiyaadhaa hooggantoota Afrikaa hundaaf ramaddeetu jira. Hassan Sheikh garuu warreen nageenya kan mootummaan Itoophiyaadhaa isaaf ramadde san akka isaa waliin gara waltajjii gamtaa Afrikaadhaa hin deemne waan dideef isaanis warri Itoophiyaatiis akka inni kophaa isaa yookaan eegdota isaa kan Somaaliyaa irraa fidate fudhatee gara galma Afrikaadhaa hin deemne godhanii jiranii kun rakkoo uume hoteela keessatti qabamuudhaan wal qabatee achirraa Usmaa'il Umar Geelleedhaatti bilbilatee Usmaa'il Umar Geelleen itti dhufee makiinaa isaatiin hoteela sanirraa fuudhee walgahii isa geessuu odeeffanneeti jira. Achi booda Soomaaliyaan akka Soomaaliyaatti ministeerri hajaa alaa Soomaaliyaadhaa ibsa baasee gocha mootummaan Itoophiyaa raawwatte kana kan balaaleffatu ta'uu addeessee sanumaanuu wal qabatee galmi Afrikaadhaa Finfinneerraa akka baafamuu yookaan godaanuuf waamicha taasiseeti jira. Tokko isa kana. Inni lamada marii biyyoolessaa waan jedhamutu jira. Mariin biyyoolessaa kuni Itoophiyaan akka Itoophiyaadhaatti akkamitti ijaaramtee maqaa isiidhaa kana eenyutu moggaaseef maqaa isii kanarratti osoo uummanni sabaa fi sablammoonni biyyattiidhaa waliin galin maqaan kun moggaafame akkasuma alaabaan amma uummanni jalatti bulaadhaa jiru tun osoo uummanni irratti waliin galin uummataaf kaayyamtee alaabaa Itoophiyaatti ijaamtee afaan amma biyyi itti dubbachaa jiru afaan sabaa fi sablammoonni biyyattiidhaa irratti waliin galin waan ta'eef mariin biyyoolessaa gaggeeffamuu qabaa jechuudhaan yaadni kun dursa KFO'rraa dhiyaate KFO'dhaatu mariin biyyoolessaa biyya tanaaf godhamuudha qabaa waan jiruutu KFO'dhaatu dhiyeesse yaadni KFO'n dhiyeesse kun mootummaa biratti fudhatama argate mootummaan koree itti hundeesse dhimma kanarratti kan hojjechaa jiru ta'uu argaa jirra. Garuu paartiilee siyaasaa biyyattii keessa sosohaa jiran 60 keessaa KFO'nii fi akkasuma addi bilisummaa Oromoodhaa marii biyyoolessaa kanarraa kan qooda fudhachuu didanii jiran ta'uu
hooggantoonni marii biyyoolessaa addeessaniitii jiranii gara isaaniitiin warri KFO'tii fi warri adda bilisummaa Oromoodhaatis ibsa baasaniin mootummaan marii biyyoolessaa kana ifiif hoogganaa jira, ifiif gaggeessaa jira, waan ifii hoogganaa ifii gaggeessaa jiru koottaa irraa qooda fudhadhaan jechuun isaa sirriidhaa miti. Kanaaf irraa qooda fudhachuu dhabnee jechuudhaan addeessaniitii jiranii. Gara kaaniin lolli naannoo Amaaraatii fi akkasuma Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Gara waraana bilisummaa Oromoodhaatiin jiddugalli biyyattiidha. Guyyaa lameen dabran kana birgeedii tokko guutuu waraanni bilisummaa Oromoo leenjisee hojiitti galchuudhaas odeeffanneetii jira. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi mootummaa jidduudhatti gaggeeffamuu akka qabuuf yaanni ammallee dhihaachaa haa jiraatu malee garuu Awurooppaa fi Ameerikaan fi IGADilleen yaada mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti araarsuu kanarraa kan if qusachaa jiran ta'ullee odeeffanneetii jirra. Isuma kana fakkaata jaalata qophii keenya isa irraatti nu dabarsuu ni dandeessa. Hedduu galatoomii hungaa haala rakkoon akka baha Afrikaatti gaafa Afrikaa keessatti taka'u biyyattii Itoophiyaa jedhamtu Oromiyaa dabalattee san keessatti haala deemaa jirurraa hedduu galatoomii kun haala silaa uummanni Oromoo waan deemaa jiru dhagahuurraa qooda qabu karaa qophii keenya ka guyyaa irraan tanaa qabannee dhiyaannetti eega kana gurra buufne booda dabruudhaaf haalli amma booda irratti kaafte waa'ee marii biyyoolessaa jedhamu kanarraa qooda fudhachuu adda bilisummaa Oromootii fi KFO kana gaafa filannoon biyya sanii gaggeeffamtu miidiyuma kanarra teenye waan dabarsinee qabna. Gara keenyatti nafne waan kana bal'ifnee dursinee dubbannee turre jechuudha. Biyya takka keessatti karaa nagayaatiin qabsoofne jedhanii eega galan uummata kee keessa jirtaa bifa si barbaachisu qofaan akka jettu Oromoon yoo danda'an sagaliin lolanii yoo dadhaban sagalee tolanii jedhan. Uummata Oromootiin dhugumaaf bu'aa buusuudhaaf qabsoo waggaa 50 lakkaawwate keessatti inni kaan biyya keessa taa'e inni kaan biyya irraa fagaate carraa biyya deebuutiin sababa uummanni Oromoo alaa keessaan qeerroo fi qarreen qabsaawaniin hireen biyya deebi'uu argamte jaalatanis jibbanis mootummaan anaatu deebise juus karma fedheen ta'u mootummaa sanuu gabrummaa jalaa baasee kan diina biyya san dhuunfatee bulchaa ture biyyarraa baasee kan deebise qabsoo uummanni Oromoo alaa fi keessaan godhe qeerroo fi qarree dabalatee jechuudha. So inni kun bakka arkatee carraa duraa kan biyyatti nama hunda deebise kana fayyadamanii Itoophiyaadhaaf galmaawanii fiiguu dura Oromiyaa akka naannootti jirtu tana ta'arra caffee Oromiyaa jedhanii jirtu tana keessatti adda bilisummaa Oromootii fi KFO'n hirmaatanii bulchiinsa san keessa galanii achi keessa ta'anii mormuutu irra seera ture malee gaafa sanis filannoo ala godhanii adoo dhiibbaan fedhe irra jiraate uummata isaanii keessatti duuti irraa nafne hidhaan irraa nafne sababa san irratti hundaa'ee sanii ala godhan jechuudha. Yeroo hunda taa'anii marka maratanii taa'anii mootummaan kana godhanii mootummaan kun jabaatee sadarkaa kana ga'uudhaaf isaanis harka keessaa qaban shoora guddaa qaban. Sosoonni isaan uummata keessa godhan uummata bakka bu'an keessa galanii adoo jiranuu waa hundarraa lagachuun dogoggora jennee dubbannee turre jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hirmaatu akka qaban filannoo san keessatti namni sagalee uummataa sana hanga fedhan dhiibamanis hanga fedhan hidhamanis rakkatanis achi keessatti qaama jiru cufa fayyadamanii yoo keessa taa'an waa jijjiiruun danda'ama. Namni Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti biyya sabaa sablammoonni diluu san jiru keessatti biyya rakkoon isii waggaa 50 dabre lakkaawwate keessatti ibsa baasuu qofaan wanni jijjiiramu hin jiru. Ibsuma taa'anii baasuudhaan waan akkanaa irratti hin hirmaannu jechuudhaan kanarratti jechuudhaan hin ta'u jennee dubbannee turre namni yaada dhiyaate saniif takkaa waan dabre saniif bakka adoon kanneen akkasitti ala ta'anii har'ammoo rakkoon daran hammaatee mootummaan kun daran gajjabaatee hidda hidhatee sadarkaa kanarra jiran jechuudha. So inni kun dogoggora akka ta'e kanarratti dhaabbanneeti har'a bara haaree kana keessatti rakkoon Oromoo maaliif galma gahuu dadhabde maaliif gufachaa oolte waan jiru irratti mata duree godhannee as baane jechuudha qophii haaree kana marii gaazexeessaa keessatti jechuudha. Maaliif rakkoon Oromootu yeroo hunda gufachaa oolte maaliif galma gahuu dadhabde rakkoon Itoophiyaan qabdu bulchiinsa isii keessatti mootummaan dhufaa dabraan rakkoon ilaalchi inni rakkoon mootummaa san keessa jirtu maali? Tamarii araaraa gaggeessuu hin dandeenye, mormitootaan walii galuu hin dandeenye, uummata sirnaan gaggeessuun dadhabame. Maaliif kun uumame waan kana hayyoonni Oromootis warri siyaasaa gaggeessuus beektonninis warri
Hundi waan kanarratti haga ammatti gattaa'ee namni rakkoo tana xiinxalee bakka kana dogoggorri jira bakka kun sirraa'uu qaba jee hin jiru hanga ammatti. Nuti akka miidiyaa Hegiree Niwus Neetwoorkitti waan kana rakkoo jirtu tana waan arkaa jirruuf waan kana as baafnee ummanni akka arkee warra silaa siyaasaa gaggeessuus warra silaa kara diinagdee uuma hundaanuu akka wanni kun ta'uu fi qophii kana dhiyeessine qophiin kun rakkoon addi bilisummaa Oromoodhaa wanni deemtee wareegama meeqa kafaltee lubbuu meeqa dhabamsiiftee alaa fi keessa wareegamni meeqa kafalamee hoggaa deemtee taybabaatee jennee ummanni hafuura fudhanne jee gammachuu if wallaale miila qabamtee wanni dahat deebituuf maali rakkoon isiidha. Kanaga kanarratti bal'inaan yaada wal jijjiirraa nu waliin turaa hanga nuraatti gaa kanumaanin eegalee hara keetitti itti dabarsee. Wale tumaanu gaa itti seeni waan rakkoo hamma ammaatti qabsoo Oromoodhaa galma gahuu dhoorke hajan jechuudhaan adreessa godhanne kana irraa nuti yaada gamoo kanatti bahi itti anis ittiin kuta. Okay, rakkoon qabsoon Oromoodhaa haga har'aatti qabdu ummanni Oromoo akkuma jirutti miliyoonni 50 amma 60 har'a lakkaa'amu kun siyaasatti hirmaate jechuudha. Addunyaa tanarratti siyaasaa hawaasni guutuun gaggeessu hin dhageenye jechuudha. Har'a miilli gaxajjatu sooshaal miidiyaa jirurratti bakka deemutti hundi bakka bu'oota siyaasaa gaggeessu ta'ee jira hawaasni guutuun. Rakkoon teenya kana jechuudha. Addunyaa tanarratti jaarmayni siyaasaa warri biyya takka gaggeessu warri mormitootaa fi warri aangoo harkaa qabu waggaa 4 keessa amma 5 keessa ummatatti as bahan jechuudha. Siyaasa ummatatti as fidan. Anaatu mootummaa caala jee mormitoonnis karoora isaa lafa kaayyatee ummatatti as fidee kanaatu isiniif gaarii ana filadhaa jee ummatatti yaada isaa kanatti. Mootummaan humnaan irra aanuu dhiibu. Karoora isaa gad dhiyeessee ummatatti dhiyeessaman. Ummanni cufti qabsaawaa jedhamee siyaasatti hirmaatee siyaasaan Oromoodhaa akka aaraa wal keessa naannawaa jirti. Lubbuu namaa meeqa balleessaa jirti jechuudha. Addunyaa tana nama lamaatu harkaa qabaa akkuma jaametti nama wal qabuu fi nama diinagdee harkaa qabu akkuma jaame. Ummanni Oromoo diinagdee keessatti eessa jira? Barumsa keessatti eessa jira? Siyaasaa keessatti eessa jira? Wanni sadeen kun wal seenee jira hawaasa Oromoo keessatti waa sadeen kanaan waliin naqamee burjaajii uumaa jira haga har'aatti jechuudha. Maaliif beektonni Oromoo hayyoonni Oromoodhaa warri siyaasaa xiinxalan warri siyaasaa baratan warri siyaasaa gaggeessan hayyoota Oromoon hedduu qabdi. Maaliif rakkoo tana furmaata isii barbaaduu dhabaniin gaafii ummata Oromoo hundaaf dhiifnu jechuudha. Tana deebisaa namooti kan nu qabu. Haala deemaa jiru hamma nuti kaafnee dubbannu kanaas ummanni Oromoo cufti argaa jira. Waggoota 50 dabre kan addi bilisummaa Oromootis gaafa Oromummaan yakkaarraa ka'ee haga har'aatti qabsaawaa ture jechuudha. Rakkoo meeqaa isa keessatti uumamaa ture. Gaafa dhaaba keessa rakkoon uumamte ummata keessa gaffidanii ummanni bobbaa gala wal dhoorka. Kun waan akkasitti adeemaa as dhufe jechuudha. Waan diina qabsaa'anirra rakkoo isa keessa jirtuutu irra mul'ataa ture jechuudha. Inni kun furmaata dhabuun rakkoo Oromoo akka galman geenye ka godhe irraa tokko jechuudha. Ummanni Oromoo diinagdeetti hirmaatee biyyattii san keessa yoo diinagdee dhuunfate nama waa harkaa qabu dhageettii qaban nama diinagdee qabu. Ummanni keenya hojii dhableedha akka jirutti hawaasni siyaasaarra bobba'ee siyaasaarraa dubbatu kun. Inni kun dubbii dubbattoonni jireenya isaa godhate haasawa sooshaal miidiyaa irratti jireenya mataa isaa godhate ammoo siyaasa dubbataa jira. Siyaasaan nama barate nama siyaasaa gaggeessuuf dhiifamtee hawaasni diinagdee fi barumsarra yoo bobba'e qofa jechuudha. Achi keessaa bu'aan argama. Gara diinagdeetiin ni jabaata, karaa barumsaatiin ni jabaata, siyaasaa warra siyaasaati. Jaarmanni mormitoonni Oromoon qabdu mootummaa dhufa dabraa biyyattii sanii waliin yoo karoora isaa lafa kaayee mootummaa sanii waliin karaa barbaachise hundaa yoo galma ga'uu dadhabe siyaasaa gaggeessaa jiraniif ilaaluu qaban. Hooggansa isaanis ta'u adeemsa isaanis ta'u jijjiiruu qaban. Qabsoon hanga bilisummatti arra'ee hanqabsoo amma eegalle jechuun kun Oromoo keessaa hanga hafutti qabsummaan bara dhufaa dabraa eegallu tun yoomi xumurri isii jee uummanni Oromoo gaafatuu danda'u qabu warra siyaasaa gaggeessu. Inni kun isa rakkoo ta'e jechuudha. Oromoon diinagdee keessatti hirmaatee barumsa keessatti hirmaatee siyaasaa warra siyaasaatiif dhiisudha. Hawaasni siyaasaarraa harka kaasee waan mootummaan deeggartoota horachuu danda'a hawaasa keessa. Jaarmanis mormitoota deeggartoota horatuu danda'a. Kan horataniin mootummaan akka barbaadetti humna qawwee fayyadamee maaliif fayyadamee yoo wanna godhe warri immoo kaayoo jaarmanni qabutti amanu yeroo hunda jaarmee cinaa jira. Jiraachaa tures ammallee ni jira jechuudha.
kana hunda bira kutee mootummaanis hawaasni Oromoodha akkuma jaarmeen siyaasaadha mootummaadhaan wal mormaa jirutti hawaasnis wal mormaa jira. So siyaasaan Oromoo karam deemaa jirti jechuudha. Kana keessatti mootummaan silaa biyyattiirra dhufu cufti adoo uummanni hawaasni guutuun siyaasaarra bobba'ee jiruuti aangoo isaa jabeeffatee mootummaa abbaa irree ta'a jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa mootummaa wayyaanee kufee biyya seenan san mootummaa coomsaas tahee waliin gad seenanii Oromiyaa keessatti hirmaatanii guutuu Oromiyaa keessatti addi bilisummaa Oromoo hirmaatee honna jedhu akka federaalaatti jedhanii akka Itoophiyaatti jedhanii akka waan hundatti eega Oromiyaa keessatti seenanii federaala keessatti hirmaatuu danda'ama. Bakka buufatuu danda'an nama adoo Oromiyaa waggaa 50 qabsaawaniif waggoonni meeqatti wareegameehu bulchiinsa achi keessaa qoodan qabaatin inni kun akka waan qoosaa waan addaa fakkaata jechuudha. Sanbira dabranii ibsuma baasuu qofa ta'uu taati jechuudha. Isa kanarratti nagoona isatti aanu kan mootummaan rakkoo. Isatti aanu kan mootummaan rakkoo isa maayyira godhannaa. Qabsoon Oromoodhaan maaliif yeroo hunda galma gayuu hanqattii waan jirutti gaa xiinxala bal'aa gama keetiin nuu kana ta'e akka nama joornaalistii tokkotti rakkoo hayyoonni Oromoodhaa qabanii fi akkasuma rakkoo warri siyaasaadhaa qabanii fi uummanni Oromoo gara isaatiin ammoo barnootaa fi diinagdeetti xiyyeeffachuu dhabuun waa sadeen kanaatiitu qabsoo Oromoodhaa galmaan gahuu dhabee waan jiru nu tilmaamte. Gara tumsi jechaan illeen yaada kanarratti yaaniin ani qabu akkuma keetiiti yaaniin ani qabu tokko diinagdeedha. Wanni ani akka fakkeenyaatti kaasu adda bilisa baasaa uummata Eritiriyaadhaa Shaabiyaa hamma jennuun kana diinagdee Eritiriyaadhaa arraami osoo hin bilisoomin duratti diinagdee biyya sanii harka qaba. Diinagdee biyya sanii harkaa qabaachuun maal isa godhe akka biyya san bilisoomsee aangotti dhufuu isa godhe. Yooti diinagdee biyya sanii harkaan qabaatin diinagdee harkaa qabaachuun maqaa siyaasa forqeetiin banuu maqaa jaarsaatiin banuu osoo hin tahin maqaa namoota isaan deeggaraniitiin guutuu Itoophiyaa keessatti warri diinagdee biyyattiidhaatu rangodhaadhaa jedhu warra Eritiriyaati. Har'a namni Itoophiyaa lafa qabachiisaa jiru har'a diinagdeedhaan Eritiriyaadha. Siistama keessatti nutoo maaliif fayyadamuu dhabnee namuma diinagdee irra bobbahu deeggaraa mootummaa godhanii irratti ololuu caalaa akka inni nu deeggaru akka inni bu'aa nu buusu godhachuun maaliif dadhabame. Inni kuni siyaasa keenya galmaan gahuu ittiin dadhabne keessaa isa tokko. Inni lamadaa hayyoota Oromoodhaa akka jiranitti yoo laalte hundinuu paartiilee siyaasaa jiran jalatti gurmaa'anii isaanii jala oriyan gartaa kun ammoo dogoggora guddaa. Bakka silaa paartiileen siyaasaadhaa hayyoota Oromoo keessaa eenyutu na fayyada paartiileen siyaasaa jala oriituhi dhiifama. Jala oriituhi hayyoonni paartiilee siyaasaa jala oriyaa jiran. Yoo kaafaa fudhattee hayyoota Oromoo beeytoota sadarkaa addunyaatti dhageettii qaban. Kanaatu yaada kaafaa fudhattee jala oriyaadhaa jira. Yoo abaa fudhattee hayyoota ogeeyyoota profeesaroota sadarkaa addunyaatti dhageettii qaban kasira addunyaadhaafuu ajandaa bulchiinsaa karoora bulchiinsaa lafa kaayuu danda'an hundaatu jala deemaadhaa jira. Yoo waraana bilisummaa Oromoo fudhattee hayyoota profeesaroota sadarkaa addunyaatti dhageettii qaban addunyaan akkamitti ooltee bultuudhaafuu karoora kaayuu danda'antu itti makamuudhaaf tattaafachaa jira. Kun dogoggora guddaadha. Ifi wal gurmeessanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaan ni gabroomti. Kan gabroomte maali? Waraanaan ifi diinagdeedhaani. Kana haaduu nurra jira. Miliqii qawwee qofaanii biyya keenya qabate yoo jenne uummata keenyatti kijiba himaa jira jecha. Diinagdeen barbaachisa. Diinagdeen miliqii bakka dhufee qabatutti osoo hin qabanne dura horii uummata irraa saama. Diinagdeen uummata keenya miskiina isaa ifi waraana isaa nyaachisaa obaasaadhaa sooreyyoota taasisaadhaa yoo biyya sun dheexanii qabattan haga amma argattan caalaa sooromtanii jee ballama seenee fi akka isaan dhufanii nu lolan waan godheef diinagdeen murteessaadha. Kanaaf Oromoon akkamitti diinagdee horachuu qaba. Dhaabni siyaasaa isaan deeggaran abaa haa ta'u kaafaa haa ta'u waboo haa ta'u diinagdeen akkamitti cimuu qaba. Buusii misir hawaasa irraa guuran kanaa miti. Diinagdee if dandee. Amma PLO'n warri Falastiin markaboota naggadaatii sadarkaa addunyaatti sossoosan. Wanni ilaalan taraa diiga godhamu tokko saniif. Hamaas kampaanii 23 Jarman keessatti dhiyeenya kana warri Jarman dura firiis godheen. Biyya Awurooppaa keessaa kampaaniilee gurguddoo namni hin beekne maqaa adda addaatiin banatanii galii achii argachaa jiran. Hayyoonni Oromoodhaa akkasitti karoora dhaabbilee siyaasaa ittiin sossoo'an lafa kaayuu dhiisanii
paartiilee siyaasaa jala dantaa dhuunfaadhaatiif waliin isaanii kufaatii kanaaf nu saaxilee gara hawaasa Oromoodhaatiin diinni tokko diinni harkaasi qabu tokko harkaasi qabu dhuunfaa tokko akka ati barattu akka diinagdee ati horattu sin godhu. Naaf hayyama hangani naa hayyamu jettee yoo eeyidee sun rakkana keessa malee rakkana isaatii miti. Amma biyya faranjii jiraanneef mootummaan ati soorami ati bareedu sadarkaa guddaa gahi haala sii mijeessa malee siif hin godhu. Ati immoo tattaafachuudhaas irra jira. Hawaasni barnoota irra xiyyeeffachuu dhabuun dinagdee horachuudhaaf tattaafachuu dhabuun kufaatii amma keessa jirru kanaa fi sababa tahee waanjuun akkuma kan keessan illee xiinxaluu barbaade addi bilisummaa Oromoo kaafaa osoo yoo ta'e dinagdee biyya sanii alkallattiidhaan dhuunfachuudhaatu irra jira. Maaliif irraa warri faannoodhaa akka himamaa jirutti hooggantoonni arraan tana afar keessaa kan baay'ee gurguddoo qaban Itoophiyaa keessaa kan baay'ee gurguddoo qaban warra jiraan fandi godhu. Nuti namoota akkasii horachuu maa dadhabne. Namni dinagdee harkaa qabu biyya hundattuu abbaan godhaati. Dinagdeen alatti wanti ati godhatu tokkollee nu hin jiru. Dinagdeen alatti wanti ati godhatu dandeessu tokkollee nu hin jiru. Arraan tana warri Prootestaantiidha Abiyyi Ahmad faan akkas jedhamaa jira. Bankiileen biyya san keessatti isaan irraan godhaa jiran bankiilee laaftuudhaa miti. Deeggarsi isaan uummata irraa argatan caalaa ifiif dinagdee ittiin sosohan waan qabaniif yoo karaa kana deemne dinagdeedhaan yoo cimne waan barbaannu godhachuu ni dandeenya. Inni lamadaa inni maayyiidhaa kan inni kaasuu barbaadu Itoophiyaaniif nuti walitti hidhatan qabnu yoo jenne kun dogoggora guddaadha. Rakkoo inni fiduun si'ima. Amma fakkiidhaaf addi bilisummaa Oromoo kaafaan walii galanii miseensota 547tu baarlamaanaa Itoophiyaa keessa jira. Kana keessaa kan dhiibbaa ofuu danda'u yoo naqatan Oromiyaa bortakti godhuu danda'anii waan Oromiyaan barbaaddu waan Oromiyaan hin feene akka irratti hin labsamne achii godhuu danda'an. Kana maaliif qabatamaan agarree jirra. Kun tokko 991 addi bilisummaa Oromoodhaa ministeerota muraasa qabuu fi baarlamaan keessaa ministeerota hooggantoota bakka bu'oota muraasa qabuun jijjiirama guddaa biyya sun keessa fide jijjiirama arraan tana Oromoon bu'aa irraa argachaa jiru Oromiyaa afaan Oromoodhaa Oromoon akka Oromoodhaatti saba tokko tahee ka duraan kiflaagarii Wallaggaa kiflaagarii Harargeedhaa Baalee Arsii maal jedhee jiraachaa ture akka Oromootti kaartaa tokko waliin qabatee waliin jiraachuun bu'aa adda bilisummaa Oromoo fideerraa. Kan akkami fide adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfatee Oromiyaa irratti hojiitti ni mootummaa Itoophiyaa keessa seeneeti achiin dhimmi kun akka fudhatamu godhee Oromiyaadhaaf bu'aa kana buuse. Kasaraan filmaatti seenuu dhabuudha yookaan hoo bakka silaa dhimmi irraa Oromoo irratti karoorfamu dhaqanii karoora uummataa sun fashilsuu dadhabuun kasaraa inni fiduu jiraatu seenu. Somaalilaandiin yaada ammaan dura nu gaafatanitti yaadni nuti kan neefi jira. Dhaqaa baarlamaana Moqdishoo keessatti hirmaadhaa. Sagalee wayyee baachi keessa qabaadhaa. Eegasi heeraa fi seerri biyya Somaaliidhaa. Naannoon Somaaliyaa gudditti jala buluu hin barbaanne referendam akka gaggeeffattu heeraa seera keessa kaaya. Eega kana gootan immoo gaafa biraa as deebi'aa. Somaalilaandiin Somaalii gudditti wajjin jiraachuu waan hin barbaanneef rakkoon waan jiruuf referendam hayyamuuf ijaa. Maaliif heeraatu hayyamsiisa? Heeraa hayyamsiistee jirtaa mire? Kanaani laafatti Somaalii irraa buqqa'uu dandeessanii. Yoommoo kana godhin yeroo dheeraa isiniif fudhata. Amma kun hoggana 32 achumaa lafa dhiitaadhaa jiran. Hasan Sheekh Kophaasaa kiiloomeetira 40 harkaan qabneetiitu siyaasaan taphachaadhaa jira. Ol hin bahin gad hin bahin. Xayyaarri nuu akka hargeysan dhayne godhaa jira amma. Xayyaara. Maaliif biyya nuu irratti fincisne maqaa jiruun. Kasaraan akkanaa Itoophiyaa laamsheessuun keessatti hirmaachisu barbaachisa. Ala teessee ibsa baasuun akkuma atuu kaaftee yani ibsa yoo lakkooyte amma jena walirraa qabee hamma ammaatti yani ibsa kiiloo takka yoo miizaanan kaasuutu bahee jira. Bu'aa maaliif fidi? Kana caalaa yoo keessatti hirmaate ABO'n nama 15 KFO'n nama 15 warri waraana bilisummaa Oromoodhaa nama hin beekamne kadhoo isaan deeggaru. Mootummaa keessa akka isaan nama hedduu qaban ni beekne. Waraana keessa akka isaan nama hedduu qaban ni beekne. Kana yoo achi keessa galfatee laafatti siistama biyyattiidhaa kan laamsheessanii Oromiyaa waliin qabnu.
taboru keessa jiraachuudhaaf jiraannu jaaluu ni dandeehamaa jeetiin amana kana gaa wanti qabsoo galmaan gahuu dhabee fi furmaan isiitis kana fakkaata jalata irraa bu'ee yoo Galatoomii yaaduma kee kanarratti dabaluuf adoo keessaan baane biyya addunyaa kanarratti biyyi Israa'el tun gara diinagdeetiin gara beekumsaatiin addunyaa tana guutuu isii harkaa qaba. Wanni Israa'el jabinni Israa'el Ameerikaa cufa dhaabbata dhoorku addunyaa tana guutuu sossoosu rakkoon takka hoggaa uumamte. Diinagdee addunyaa tana keessa jirtu keessaa fi saayinsoota beektota addunyaa tana sossoosantu ummata Israa'el jechuudha. Ummanni Oromoo heddummina isaa kanaan beektonni Oromoodhaa kan jiru kunii fi jaarmani siyaasaa Oromoodhaa bar yoonii fi duuba deebi'ee mee namuu daqiiqaa sakandii takka bakka jirtan dhaabbadhaati bu'aa bahii qabsoon Oromoo keessa dabartee as geesse har'allee haram deemaa jirraa laala. Boo'echuma ta'e bara dhufaa dabraa irra keenya. Dhaabni siyaasaa ni boo'a, hawaasni ni boo'a, ammoo siyaasaa guutuutti itti hirmaannee keessa jirra jechuudha. Diinagdee keessa hin jiru. Barumsaan kaa. Warra maaliif kun taheen ummanni Oromoo ammarraa kaasee waggaa haaraa kana keessatti adeemsa qabsoo fuula duraa keessatti jaarmee siyaasaatis dhugaatti himee jaarmee siyaasaa gaduma bahee ummata kanaan bakka bu'e jechaa waraquma baasee bakka akkasitti hirmaadhu bakka kanaan laallatu bakka kanaan jiru hanga mootummaa waa hin barbaadu godhu hin jiru mootummaan bakka ati barbaadu deemee si deebu mootummaan daran hidda jabeeffataa deema gabrummaan daran jabaachaa deemti dhumaatiin ummata Oromoo itti fufaa deemti kun jala muree beekamuu qaba jechuudha. Akka isaa danda'ametti waan isaa danda'ame hundaan mootummaa biyyattiin karaa nagaatiin qabsoon jedhanii keessa galan keessatti hirmaatanii bakka sagaleen itti dhagahamtutti bakka addunyaan dhageessutti achi keessa taanii sagalee dhageessisuu qaban jechuudha. Fakkeenya yoo fudhatte warri abin achi keessatti hirmaatan achi keessa taa'anii bakka takka sagalee dhageessanii kaan hidhamee jira jechuudha. Akkasitti irra bu'aa qaba achi keessa sagalee dhageessite mootummaan karaa nagayaatiin warri mormitoota naa hojii qabsaa jira jee maqaaf himataa jira. Ammoo qabee hidhaa jira warra yaada uummataa achitti dhiyeessu. Sun qabsoodha jabeessa malee qabsoon laaffise jechuudha. Uummata birattis mootummaa biratti immoo adeemsa mootummaa san saaxila jechuudha. Rakkoon akka mootummaa keessa jiru saaxila. Yoo ala teessee waan mootummaa kanan geenye karoora lafaa qabaatte ibsuma baasuun qofti. Kana adeemsa siyaasaadhaa jaarmani siyaasaa Oromoo jijjiiruu qaba. Beektonni Oromoodhaa yoo akka beektotaaf Israa'el akka diinagdeenis saayinsiin karma hundaanuu hirmaate hawaasa Oromootiin waliin ta'ee addunyaa irratti dhageettii akka argatan akka waan barbaadan uummanni beekuu qaba. Siyaasaa keessaa hawaasni bahee siyaasaan warra siyaasaa horkaaf qofa yoo deebite hawaasni diinagdee fi barumsatti yoo deebi'e bakka barbaadan gahuu danda'a qabsoon galma gahuu dandeessi malee akka xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaadhaan siyaasaa irra bobbahee namni sooshaal miidiyaa irraa siyaasaa gaggeessu kanatti wanni gaggeeffamu jira. Aannan gannaytee bishaan waraabuu taate jechuudha. So kanaafuu kana kanumaan bira hunnaaf furmaanni isa kana miidiyaaleen Oromootis hawaasa Oromoo akkuma yaadatamu gaafa gartee miidiyaaleen Oromoo jijjiiran cuftinuu Tigreen achi geesse Dabra Maarree geesse Dabra Biraan geesse achi geesse waraanni Tigree jabaate kana godhe je'ee namuu dhiichisaa ture san aboo kanaa miti Oromoon dhimma isaarratti Tigreen Oromiyaa seenuu kan qabne miidiyuma kanarra teenyee dubbanne Oromoon dhimma isaarraa dubbatuu akka qabu miidiyuma kanarra teenyee dubbanne har'a saniifuu miidiyaaleen Oromoo jiran cufte haa galatoomanii dhimma Oromoo mata duree godhataniiti Oromoo fi Oromiyaa irraa haasawaa jiran ummanni Oromoo hubannoo hedduu argate. Kun bu'aa adeemsa keessa as dabarre keessatti argame jechuudha. Ammoo karaa siyaasaatiin jaarmani siyaasaa Oromoon qabdu lamaan jiran kan mootummaa harkaa qabu malee ibsa qofa taate hojiin. Hidhaan jirti eeni jirti rakkoonni jirti eeni jirti bakka jirturraa yoo ati lagannaa goote yoo keessatti hirmaanne Finfinnee qofa teesse Finfinnee dippiloomaasonnis bar taa'aa jiranii bar. Dippiloomaasonni addunyaa tanaa hundichi keessa jiranii bar taa'aa jiran namuu Finfinnee qofa taa'uun hiikaa maal qaba Oromiyaa guutuu keessatti mootummaa jiru kana keessatti hirmaatanii karaa nagayaatu seera isaatu fudhatanii biyyatti keessa galan moo itti hirmaatanii sagalee achi keessa taa'anii godhu caffee Oromiyaa keessaa mul'atu qaban adda bilisummaa Oromootiif kaafaa yoo uummata Oromootiif qabsaatan sagalee rakkoo Oromoo achi keessaa dhageessuu qaban seericha keessa jiru jijjiiruu qaban uummanni Oromoo akka qabeenya dinagdee isaa irratti abbaa ta'u godhuu qaban barumsa isaa afaan isaatiin waa hundaanuu kan mootummaan amma jirtu kan achi keessa yoo seenanii achi keessa qabsoon gaggeeffamte furmaataa dhufa karaa gabaabaa ala ta'anii immoo
Ummanni waan fedhe jijjiireeti mootummaa waan fedhe jijjiiree waan fedhe akka fedhe godhe jechuudha. So kana jijjiiramuu qaba jennee kanumaan bira kunna amma gaa karaa ajandaatti aanutti dabarraa. Rakkoon Itoophiyaan qabduu bulchiinsa dhufaa dabraan biyya Itoophiyaa san keessa maali wanni rakkoo ta'e? Wanni jaarmee siyaasaa mormitootallee itti hirmaachuu dhoorke. Wannummaan siyaasaan biyya sanii qaamuma tokko qofaan gaggeeffamaa ooltuuf adeemaa ooltuuf kara hunda maaliif kun ta'e rakkoon kun maaliif furmaata dhabe waan jiru irratti rakkoon mootummaan Itoophiyaadhaa qabdu ummata diinagdee irratti takkaa jireenya mataa isaatu if danda'ee hin beekne hojjetee ummata keessatti seenaas ta'u dalaga diinagdeenis ta'u wooma fedheenu dandeettii qaban aangootti as fiduun beekan. Ummata gartee jireenya isaatu hin danda'in ka ummata saamu aangootti as yaasan. Kun bifa isaa fayyadametti ummata saamuudha aangoo qabate malee ummataaf hojjetuuf aangoo hin qabanne jechuudha. Addunyaa tanarratti namoota qabeenya qabaniitu siyaasaa keessatti hirmaatee biyya bulchuus ta'u ministeeraas ta'u warra qabeenya qabanii ta'a warra qabeenya ummataatti hin haajamne qabeenya biitii qabdutti hin haajamne jechuudha. Maaliif jireenya isaa hanga dabarse keessatti qabeenya gahaa horatee dalagatee siyaasatti hirmaate ummataaf hin bu'aa buusa jee qabeenyi isaa ifiif wal dalagaa jira. Kana katakkaa qarshii ijatti arkin fuudhanii harruma lafaa kaasanii ministeera gaafa godhan kun saamicha irra bobbaa jechuudha. Rakkoon mootummaan Itoophiyaa dhufaa dabraan qabdu warra ifiifuutti rakkataa jiran. Paarlama jirurra gabbaanii dubbataa jiran. Abiyyi mataa isaatiif taa'eeti ummata kana komachaa jira jechuudha. Kun rakkoo isaan waan dabrerraa waa barachuu dadhaban jechuudha. Namni waan dabrerraa waan baran mootummoota isaan dura dabrerraa waan baranne rakkoon kun tuma wal dhaalchisaa as dhufan jechuudha. Wanni isaan walirraa dhaalaa jiran maal ummataaf yaanne aangoo irra fidan yeroo hunda. Kan ka barumsa hin qabne fidan, kan ka seenaa ummataan beekne fidan, ka ummata irra gabbee wama fedhe ummatatti haasa'u, ka seenaa irraa umaan beekne, ka diinagdee keessatti hirmaatee biyya tana keessa biyya addunyaa keessa jiru tana keessatti seenaa abbaa isaa dalagee gaafa namni tokko siyaasaa keessatti hirmaatee abbaan qabeenyaa tokko filannoodhaaf dhiyaate gaafa kaambeeniif deemu ati kan warri keessanuu takkaa dalagee jireenya mataa isaatuun gaggeeffatin jireenya akkasiisan keessa dhuftee mootummaa irratti hirkattee adoo gargaarsa mootummaa fudhattu adoo gargaarsaan jiraattuuti lafaa kaatee liqiin barattee achii kaatee as geessee arra bu'aan ati biyyaaf buuftu hin fiddu jaaniiti miidiyaa irratti ummata dura ta'anii akkasitti dubbatan. Walitti dubbatan jechuudha. Dhugaa walitti himuun kun hin jiru Itoophiyaa keessa akka wal beekaniin akka wal deeggaraniin aangoo irra dhufa namni kun yoo jijjiirte malee Itoophiyaa keessatti rakkoon Itoophiyaa furmaatan argatu akka mootummaa Itoophiyaatti rakkoon jirtu warra ummata saamu warra takkaa jireenya mataa isaan danda'in aangoo irratti ol guuraa jiran warra dalagate namni tokko dura dalagaadhaan beekamee dalagatee jireenya isaa jijjiiree aangootti yoo dhufe qabeenya ummataatti hin haajamu ummatan saamu ummatan miidhu jechuudha. Rakkoon Itoophiyaan bara dhufaa dabra mootummaan dhufaa dabraan qabu warruma harka isaa dha'u warra isa deeggaru san qofa aangoo fida jechuudha. Kun waan mootummaa san sakaalee taa'uun jechuudha. Addunyaarra maqaa isaa balleesse bakka takka tarkaanfatuun dhorkee kan hidhee taa'uun kana jechuudha. Gaafa mootummaan asii uummataa fi yaada jettee gabbaatee onna goote achi garagaleetu waraana keessaas ni jira milishaa keessa jira bakka hunda jira kaabinee keessa jira kun asii achi taa'eetichi bakka akkasitti waan akkasii godha. Karoora akkanaa baasanii waan sila akka galman keenya godha. Hundi caasaa jaarrateeti warri mootummaan achi wali qabatee suuf labaashii nabiyyi juusan caasaa tolfattee hanga gandaatti hanga baadiyyaatti magaalaa baadiyyaa caasaa tolfattee saamtee saamsisaa jirti malee warra qabeenya biraa guyyaa deeman hin beekne mootummaa TPLF irraa barachuu dadhaban jechuudha. Duroomanii saamanii albuudaa fi qabeenya jiru waa hunda duroomanii funyaaniin dubbatanii har'a eessa jiran jechuudha. Kanarraa barachuu hin dandeenye nama dursa eenyuuf kan itti TPLF gaafa aangoo dhuftu warra gaara keessatti qabsaawaa ture jedhaniiti daldala akka jirutti warra wareegama kafalaa ture jedhanii isaanii kannan jechuudha. Samiidha kan ummataaf dalaguu dhiisee ummata saamuu malee waan takka wanni bu'aan isaan ummataa buusan hin jiru jechuudha. Soo saniifu sanirraa uumaan baranne bultu mootummaan amma jiru mootummaan dabrees rakkoon siyaasaa Itoophiyaa qabdu. Hattuun hoggaa hattu waliif galti. Gaafa adda hirattuu wal loltii jedhu. Wanni isaan jaarmee siyaasaatis hin feeneef jaarmeenni siyaasaa kan ifiifuu isaan hin geenye jechuudha. Diinagdee qabaatanii uummata irratti hundaa'anii ifiifuu qabsoo godhaa jiran.
deeggarsa uummataatiin. Kun faaktii dhugaa lafarra jirtu abbaa feetirraa miti dhugaa honna jennu kun dhugaa lafarra jiru abbaan fedhetti bu'uun barbaanne kan mul'atu haa taa'u jechuudha. Kun jijjiiramuu qaba deemsa kun. Mootummaan tokko kan sodaatee takkaahu sirnaan dimokiraasii gaggeessee hojjetu yoo mormitoonni isa caalu jiraatan jechuudha. Haga irratti Itoophiyaa keessa mormitoonni mootummaa kana caalu diinagdeenis waanuma hundaanuu dandeettiinis waa hundaan isaan caalu yoo as ba'e mootummaa wanni sirroo hin hin jiru. So kun rakkoo mootummaan Itoophiyaa qabduu jeetiin ilaalan akka gama kiyyaatti. Galatoomii jaalata asirratti ibsa bal'aa nu kennite rakkoo mootummaan Itoophiyaa qabdu akka gaariitti lama keeyse anillee asirratti yaada kiyyaan hidhachuu barbaada. Maaliif dhuguma jettati? Maaliif yoo mormituun cimaan yaada mootummaan deemtuun kana chaalaanjii godhuu danda'u asin bahin hannitinii fi saamichi gabrummaan ni turti. An fakkeenya tokkoon kaasee ture duratti maaliif warri akhbaar musliimiinaa ka biyya Masriidhaa yeroo gabaabaa keessatti dhuunfate sanii miseensota miliyoona 5 qaban. Biyya san keessatti yoo dachiin sossootee rakkoon tokko uummata irra gahee namni dura dafee dhaqqabu eenyu? Isaan. Dinagdee waan qabaniif. Kaampaaniilee gurguddoo biyya san keessa jirtu kanan godhu isaan. Yoo ibiddi qabatee naannoo tokko gubatee warri dafee goojoo ijaaree fi uummataaf waa godhuu danda'u isaan. Kanaanii mootummaa caalanii mootummaa chaalenjii godhuu danda'a. Akka ammaa adda bilisummaa Oromootti ijaarame siyaasaatti ijaarame guddaa. Isaa fi KFO'n akka tokko miti. KFO jechuun miseensota muraasa qabaa. Adda bilisummaa Oromoo jechuun miseensota sadarkaa addunyaatti qabaa. Sadarkaa addunyaatti illee beekamtii qabaa ijaarame guddaa 1969 ijaarame 1976 heeraa fi seera tolfatee sagantaa siyaasaa baafatee hojii seenee waraanas namni akka adda bilisummaa Oromootti mootummaa kanarratti lola gaggeesse ni jira jedhee sadarkaa addunyaatti illee hin jiru. Akka formaata dinagdeetiin dhaabni kun cumuuf yaadaan kana dura lafa kaa'eetu ture hooggantootaaf illee dhiyeesse. Biyya sanitti gaafa gallee hayyama mootummaadhaatiin gallee nama miliyoona 20 ijaarannee guyyatti yookaan baatitti qarshii takka takka yoo kannan namni baatitti maallaqa miliyoona 20 argatu ijaarame akkam taa'ee atuu ilaaluu ni dandeessa. Biyya sana keessatti hanama oolchee nama bulchu dinagdeedha malee qawween biyyi Jaappaan dinagdee qabdi, Jarman dinagdee qabdi, waraana tokko hin qabdu, Ameerikaan waraana qabu guutee dhuumee Jarmanii fi Jaappaan eegaadhaa jira. Asi dinagdee qabaachuun haqawwee qabu hundi ala sii bula. Amma taajira fedhe. Inni mana keessa nagee arrafaa haqawwee qabu fuula dura isa eegaa bula. Waliin amannaami? Yaani qawween akkasi. Qawween ala si bulchiti malee mana si bulchitu. Saniif addi bilisummaa Oromoo osoo dinagdee akkasitti ammallee yaada kan ammaan dhiyeessanii deebi'ee. Addi bilisummaa Oromoo ammallee biyya keessa hayyama guutuu qaba. Booddee filmaata biyyoolessaa biratti galmaa'ee jira. Maallaqa bara kana kennameef 2022 gaafa gabaasa galchu miseensota haaraan ittiin ijaaru jiraa jee gabaasa galche. Kana gabaasa guutuu biraa qabna. Ammallee yoo guutuu Oromiyaa keessatti deebi'ee sadarkaa kanatti nama miliyoona 20 irraa ila nama miliyoona 30 ijaarratee ji'aan qarshii takka takka irraa guurratee diinagdeedhaan cimaa tahaa Oromiyaa yeroo gabaabduu keessatti Oromiyaa dhuunfachuu danda'a. Yoo karoorri Oromiyaa walaboomsuudhaa durumanuu dhugaan jiraate. Yoo yaadni biraan jiraatin Oromiyaa walaboomsuun karaa isin ittiin dhiyaatu karaa kana. Asirratti yaada tokkoon qabadhiifama yaaduma kee kanarratti amma maaliif addi bilisummaa Oromoo hanga yoom uummatuma irratti hirkatee jiraataa adoon tahin uummata kana diinagdeetti hirmaachisuu danda'uu qaba. Gaafiin jirtu bakka tana. Akka yaada kiyyatti. Maaliif uummata jaaree uummata irraa bu'aa harkatuu qofa adoon tahin gaafa deeggartoonni isaa diinagdee keessatti hirmaatanii mootummaa jiru keessatti daldala jiru keessatti hirmaatanii kaampaaniileen heddummaate. Bu'aan adda bilisummaa Oromoo gaafas kan mul'atu. Yookaan namni tokko nama miseensa isaatiin jiraatu qabsoon gaafa ala turte ifirratti hirkannaan turte. Mootummaan addunyaa kanarraa isa ollaan isa deeggaruun ture uummataatu qabsoo tanatti innisee asiin ga'e jechuudha. Hanga bara 2018 biyya galanitti jechuudha. Eega carraan biyya galuu san qabsoodhaan argame biyya san keessa mana tokko gaa ol seeni abbaa bal'ifata keessa. Abbaa bal'ifata sirri. Kanuma dhiifama. Tole jaalata okay galatoomii amma gaa qophii maayyii kaatti irratti xiinxala kannitee rakkoon Itoophiyaadhaa maalii kajuu sirratti seenaa rakkoon Itoophiyaadhaan hundi keenyaa waliin beeknaa maqaa biyya humnaan hundoytee sirna jaalalaan uummanni waliin dhufee waliin haa jiraannu jee hundeessee miti. Rakkoon isaa inni uumaadhaa isuma sani. Ammoo sirna humnaan walii fidan san tiisuudhaaf murni aangoorra jiru yeroo hundaa
ummata qawweedhaan dinagdeedhaan burjaajeessee akka aangoo torsifatu godhatu ture. Warri Amaaraa yeroo bulchaa turanitti afaan isaanii dagaagsuu, miseensota isaanii dinagdeedhaan guddisuu, kabiraa immoo hiyyoomsuu akka hin baranne godhuu saniin sirni isaanii akka turu godhanii yeroodhaa fi warri TPLFs ganna 30 turan akkuma atu jettee maqaa taagaayiin qabsaawaadhaa dubartii hanga dandeefuudha akkuma Amaarri godhaa ture. Nama amma isaanii waliin lolaa ture Amaarri asirraa ilaachi keetii qisanyaa inni biraa immoo gabbaree kabulu nama keetii yaame Tigireen sanuma goote wanni biraa tokko kasiin goote hin jiru. Balaayineen kayisiin fitee dira dhawaratti muuddee meebi waggaa himan dhalaa 40 moo 50 ol fuudhee yaani maanaa ooluu isaa godhate jechuun mazraa isaa qabeenya dhiisifirra. Namni biyya san bulchuu sirna isaa aangoo dheereeffachuudhaaf waan akkasitti fayyadamaa ture. Inni amma kunis isuma sani. Sirna kuni eega deemee na harka dhufee ani aangoo dheereeffachuudhaaf biyyi tun akka addaan hin facaane saba sablammoonni kun akka addaan hin facaane godhuudhaaf humnaas fayyadamee toftaadhaas fayyadamee umrii dheereeffachuudhaan qabaa isuma kana rakkuma ganamaati. Tole lollu. Asirratti ilaal amma gabroonfataa yeroo hunda namni wal lolu waliin faarsu. Namni humnaan si dhufee humnumaan firraa kaafte malee jabaatte malee sirraan ka'u. So inni kun akka jiru tahee kun rakkoo Afrikaanis akka Afrikaa qabdu kaa'uu gabroonfataan akka gabroonfataa qabu tahee sirna bulchinsa isaati ka ummata miidhaa jiru ka ummata fixaa jiru ka diinagdeenis wanna ka ummata saamichaa fi lubbuu namaa dhabamsiisaa jiru kana maali rakkoon isa kana jechuudha. Rakkoo kana as bahee jaarmanni siyaasaa chaalenjii godhee keessatti hirmaatee sosoosna deenya hulaas itti cufanii namni dhiibatee itti seenus hin jiru ibsa waraqaa qofaan taate qabsoon jechuudha. Kun ta'uun irraan turreedha amma. Rakkoon mootummaan Itoophiyaa qabdu ummata diinagdeenuu if hin danda'in ummata jireenya mataa isaa akka dhuunfaatti if hin danda'in siyaasaa bakka olaantuu jira qaama olaanaa keessa biyyattii gaggeessa jechuudha. Ka seenaa baratee seenaa hin beekne jechuudha. Ka diinagdee horatee hin beekne jechuudha. Kun maalirra bobba ummata kana akka mootummaa fi ummata dugdaa garaa walitti godhuu mormitootaa fi mootummaa akka walii galanii biyyattiin gaggeessine godhuu ummata saamuu ka isaan dura dhaabbate ajjeesuu Itoophiyaa keessaa inni harkaa jiru kana kun rakkoo Itoophiyaatti ta'e kana rakkoon Itoophiyaa maali jennee wanni kaafneef jechuudha rakkoon Itoophiyaatis ifa baatee mul'atuu qabdi jechuudha. Mootummaanis adeemsi inni jijjiiruu qabu mootummaan tokko abalu achinaa taa'u malee miti. Haala namoonni hubannaa hin qabne tokko haasawa yoo namni biyya ganda kiyyaa namni an fedhu namni maal ta'u achinaa dhaqu malee namni sirnaan ummata gaggeesse akkuma fedhee hutaanaan akkuma addunyaattis ta'u dimokiraasiidhaan haqa ummataa eegee ummata yoo gaggeesse namni ummanni rakkoo irraa qabu ummanni siyaasaa miti kan gaggeessaa jiru jireenya isaa gaggeessaa jira. Rakkoon mootummaa keessa jirtu ummata hundas fuutee siyaasaa irra bobbaafte miilli qaxajja siyaasa dubbata kaan mootummaa deeggara siyaasaa mootummaa gaggeessa kaan siyaasaa mormitootaa gaggeessa. Diinagdeen jidduu tana ziiro barumsi jidduu tana ziiro. Eenyuutu mootummaa kana chaalenjii godhuu danda'a eenyuutu morkii cimaa godhee mootummaa kana bakka bu'ee jijjiiruu danda'a. Rakkoon bakka tana jirti maaliif bakki tun banaa teesse jaarmani siyaasaa mootummaa kana chaalenjii godhee aangoo sanitti dhufuudhaaf sagalee ummataatiin ummata keessatti ijaaramuu qaba dura. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Warri Hamaas kamma reefa kaafte kun karoora tokko lafa kaatan. Adoo mootummaan Mahmud Abbaas gaafa Yaasin Arbaas jiru achirraa kaasanii adoo mootummaan Israa'el walii galtee qabu kun jiru addunyaan beeku kun jiru itti dhiisanii waa sadii irra fuulleeffatan jechuudha waa sadii. Diinagdee ijoollee amma lafaa kaatu fi haawwan dhiira gartee gurguddoo tana akkasumatti dhiisaniiti ijoollee fi haawwanii fi diinagdee irra bobba'u waa sadeen kana dhuunfatan jechuudha. Hamaas walitti jabaatte biyya san keessatti walitti sadarkaa irra jirtu kana geesse jechuudha. Adoo namni takka irratti hin beekan gaafa ijoolleen lafaa ol kaatu adeemsa kee qabatte barachaa. Gaafa immoo dubartoonni ijoollee waliin gara kee jiraatan abbaa wooma ijoollee fi warri jedhaniin jala deema. Direerra jira jechuudha. So
Kun isa kana jechuun Itoophiyaa keessatti wanni deemaa jiru kun gara lamaaniinu rakkoo gurguddoo jira. Rakkoon Itoophiyaatis warra gartee mataa isaa hin danda'in aangoo fidanii uummata saamsisaa jiran, uummata ajjeesisaa jiran. Warri siyaasaa mormuus ibsuma qofa baasute keessatti hirmaatanii lagatan akka waan dhukkuba HIV lagataa jiran mootummaa. Seera isaatuu fudhatanii biyyattii keessa jiraachaati Finfinnee dippiloomaasonni keessatti dippiloomaasota moo isaan mormitoota uummata bakka bu'e. Finfinnuma ta'anii eegdotaan bobba'anii galuu jechuun fakkeenyaaf. Kana san hin jennu mormitoota siyaasaa saba fedherraa ta'u abbaa fedherraa ta'u mootummaa karaa banee isaan akka inni uummata miidhu akka inni uummata saamu haa godhees. Gabbahee chaalanjiin goone jechuudha. Dura isaanis bakka jiru hunda keessatti hirmaatanii furmaanni dhufu yoo barbaadan bakka dhimma biyyattii ilaallatu hunda keessatti ibsa baasanii irraa ala if godhu adoon taane keessatti hirmaatu qaban. Yoo keessa seentee agarta malee gonni nama keessa jiruuf ifa jira. Ala teessee maaltu achi keessa Tole galatoomi ibsa bal'aa nuun kennite amma gaa rakkoo ati kaaftee wal qabatee anis wanni ani kaasu akka isaaniif tolutti uummata bulchaa jiraachuun kuni dhugatti rakkoo Itoophiyaadhaati. Akka amma mootummaa amma jiru Abiy Ahmediin hoogganamu kana yoo fudhanne bulchiinsi magaalaa Finfinneedha. Dhiyeenya kana qormaata gaggeesse gahumsa bulchitoota waan jirutti qormaata gaggeesse 40 qofaatu milkaa'ee hojii deebi'ee inni kan hojiirra gaggeeffamanii akkasuma fakkaata bakka jijjiirameef maaliif gaafani maal asii agarsiisa aangoo abbaarra akaakoorraa dhaalanuma ilmaan itti wal dabraa jiran malee barnootaanii miti. Waantu kaaftee amma magaalaa Bal'amaana yookaan hojjettoota mootummaa federaalaa keessaa 51 qabeenyi isaanii akka qoratamu waan jirutu jira. Yaani maanaa haa mootummaa keessa namni wani seenuu fi qabeenya horachuudhaaf seena wanni tu argaa jiru. Kuni qabeenyi arraan tana saamamaa jiru amma Oromiyaan akka Oromiyaatti harka lafa qabatee jirtuuf qabeenyi guddaan biyyittiin jiraatee jiru osoo Oromiyaa ta'ee jiru uummanni Oromoodhaa immoo harka lafa qabatee wanni jiruu fi mootummaan kopha saamaa hooggantoonni mootummaa kopha saaman akkasii Oromoon akka lafa qabattu godhanii jiranii jecha. Kuni umrii isaan akka dheerisutti kan isaan fudhatanii ammoo kun umrii gabaabaaf cheefuudhaaf yaadummaa tireef kaafteen qaba. Mootummaa kana keessa warreen jiran bu'aalee Oromoodhaaf isaan buusan yoo laalle Zagayyee Asfaaw ministeera qabiyyee lafaa yookaan qonnaa ture lafti Itoophiyaadhaa ganna 100 fi wahii ifi warra Dabuubaa warra Kaabaatii miti. Eritiriyaa, Tigree, Amaarri sirna san jala jiran. Warri sirna san jala jiru Oromoodhaa fi warra Dabuubaati. Somaaliillee haga tokko. Gabbaarii, jaartiin, jaarsi, ilmi nama dhufee fidee miliksee kaayisan gabbartee jiraatta. Lafti lafa teetii miti. Lafa qottee ati irraa nama gabbartu sun akka tanteetaa tokko godhee eenyu Zagayyee Asfaaw fa'a. Zagayyee Asfaaw maali? Hojjetaa mootummaadhaati. Yoo keessa jiraatte ati duraanuu nama Oromoodhaaf hojjetu yoo taate mootummaa keessa dhayxeedhaaf wani isaan keessa tokkollee nu hin jiru. Kuni heera addunyaadhaati jira. Amma namoonni garii Bal'amaan keessa taa'eeti uummata kiyyaa bishaan haa bahu karaan haa bahu jechuun yani rakkoo maalii qaba? Ani hin jedhu yani keessa jijjiiramni akka dhufu yeroo gabaabaa keessatti yoo barbaannu ta'e warri Oromoodhaaf yaadu yoo dhiibbatanii seenan mootummaan lakkee ati dhiibbattee natti seeniini anaatu karaa sii laaffisaa kootu seenan naman jiru addunyaa tan jiru. Warri Amaaraa dhiibbatanii seenaniiti arra afaan Amaaraa gamtaa Afrikaadhaatti afaan hojiidhaa akka ta'u dhiibbaa oofalaa jiran. Arraan tana Raashiyaan afaan Amaaraa yuunivarsiitii isiidhaa hundatti barsiisaadhaa jirti. Because nuti isaaniif dhiifnee raayaan. Kun jara suni wajjin walii galleetti dhiifnee fi raayaan immoo moo qabsumaatu akkana wanti namaa galu hin jiru. Afaan Oromoodhaa afaan namni miliyoona 80 dubbatu. Oromoo keessa dubbatu nama miliyoona hedduun dubbatu. Walii gala yoo walitti dhabde nama miliyoona 100 fi wahii dubbatu. Biyya sun keessatti akka afaan sabaa sablammoota biyya sanii ta'u kan godhuu danda'u nama mootummaa keessa jiru. Gaaf tokko waan gooneen siin gamtaa Afrikaatu walgahii qaba biyya nuti turretti ammaani nama imbaasii keessa dalaguun gaafadhe waraqaa akka nuuf fidan waraqaa seensaa akka achiin seennu waggaa seennu waraqaa 3 fi 4 namni sun naa fidee fudhatee waraqaa tana konyaa dhagga baasee konyaan fudhee nama ramade. Qabsoo Oromoodhaa barreeffamaan
akka galma gamtaa Afrikaa keessatti raabsinu kana dirqamni nu kennan. Ana immoo waan hayyama qabuuf waraqaa sun hagalche ana bakka itti walii gallee bakka imbaasiin Niijeriyaadhaa irraa balaasa qabdu bakka imbaasiin Senegaal imbaasiin gurguddoon Kaameroon irraa qabdu namni waraqaa sun geesse kaayee ana guyyaan dhaqqaban ta'eef galgala miseensonni keenya hoggaa dhufan waraqaan duruu uummanni Afrikaa guutuun waraqaa duruu wal saamee fixe. Oromiyaan eeysaa uummata meeqa qabdii addi bilisummaa Oromoo maaliif qabsaawaa waan jiru osoo naman beekin isaan keessaa akkasii waraqaa sun geessinee sadarkaa Afrikaadhaatti waan sarraabsuu ni dandeenya. Bakkuma teenyu ganduma teenyu konyaa akkasiitii maal akkasiitii ibsa baasuu qofatti yoo daangoyne maal godhuu dandeenya. Wanta kallee godhuu dandeenya. Sanii fi rakkoo Itoophiyaan uummata keenya irratti oofaa jirtu yookaan uummata biyyattii irratti oofaadhaa jirtu kan furmaata itti laachuu danda'u jaarmiyaalee Oromoodhaati. Akkamiin keessa duudee amma osoo ala jirutu hidhamaa jira. Amma addi bilisummaa Oromoodhaan miseensota tokko hojii raawwachiitu nama 8 qabdi. 8 irraa 4 mootummaa waliin hojjechaa jiranii kaan hidha jiran. Nama lama qofaatu ala jira. Jaaljabeessaa fi Bodaawwit Ibsaadhaa. Isan kana qofaatu ala jira. Osoo as teessuu mootummaa Tirheeroo Adootee osoo teessisuutu hidhaa seentee jirta. Seentee dhageettii uummata bira qabdu fayyadamtee uummata keetiif bu'aa buusuun afaan Oromoodhaa akka afaan hojii uummata kanaa ta'u godhuun alaabaan Oromoodhaa ta'arraan tajaajilu caffee Oromiyaa irratti raggaatee uummanni Oromoodhaa akka isii jala bulu godhuu ni danda'ama. Tolchee danda'ama. Rakkoo Itoophiyaan uummata keenya irratti oofaa jirtu kan dhaabsisuu danda'u Oromoo qofaa jeetiin yaada keenya xumura jaalata. Fudhadheen yoo baay'ee waasii hafan waajii. Egaa wanni qophiin keenya guyyaa irraa kana fakkaataa haala adeemsa maaliif yeroo hunda qabsoo jirraa malee qabsoon itti jiru tun ta'a akkami jedhee namni ilaalee hin jiru. Yookaan takkaa'u immoo akka waan waaqaa akka waan quraana rabbi biraa bu'e itti bu'uu sodaatanii abaluun namni uffataa fi abaluu kiyyaa fi kana taate jechuudha. Siyaasaan akkana taatu lubbuu namaa qabeenyaan hin argamne bahaa jira. Ilma namaatiitu dhaabbatatti ibiddaan gubataa jira. Alameen mataa namaa muka fannifamaa jira. Biyya akkasiisan keessatti ibsa qofaan takkaa'uu irraa ala teessee bakka jirtu cufattiin hirmaadhu bakka tun akkaanan barbaade yoo taate malee hin jiru wanni akkas barbaade wareegama akka ala teessee kafalaa turte har'a carraa keessa harkannaan achi keessa seentee sagalee kee dhageessisuu danda'uu qabda. Uummata bakka buute qabda. Mataa keetiin dhimma dhuunfaatti ittiin teessu san akkas ilaaluudha. Ammoo mootummaanis rakkoo isa keessa jirtu yoo jijjiire kara nagayaatu dhufa jechuudha. Kara nagayaa deeman. Maaliif? Wannummaa mootummaa uummata biratti mootummaa nama nyaataa godhu warra inni aangootti ol fidu. Kana mootummaan bal'isee xiinxala rakkannee warra mataa isaa danda'e ol fiduu qaba. Diinagdeenis barumsaanis. Uummata beela jiru gaafa aangoo irratti ol fide kun rakkoodha. Kan akkasitti irraa dubbannee jirra. Inni immoo karaa bilisummaa Oromootii fi KFO'tii fi akkasuma jaarmaalee siyaasaa Oromoo hundaan adeemsi siyaasaa jijjiiramuu qaban. Uummanni Oromoodha bara dhufaa dabraa qabsoo amma eegalee dhumatuun hafu qabdi. Biyya isaa keessatti qabsoon biyya galtee jirtu keessatti inni karaa fakkeenyaaf mootummaa kanaan karaa nagayaatiin qabsaa'ee gale kanaa waliin mootummaan takkaa mariin godha jee warra afaan qawweetiin isaanii walii godhuu hin jiru. Haa walii galan haa walii galuu baatan yeroo sadaffaatiin mariin dubbatamaa jira. Kun jabina irratti hundaa'eeti. Haqa irratti hundaa'aniiti. Mootummaanis beeka kana caalaa. Isaan caalaa beeka. Nama harka maratee taa'u namni silaalee sibira kuta malee namni siin deebee mari'atu hin jiru. Waan biyyarra gaafaati lagannaa goote jechuudha. Lagannaa jechuudha bara. Akkamumattuu taa'uun seenaa takkaa jiraateen beekne. Ibsuma qofa awwaan akkasii keessatti hin hirmaatu. Hanga mootummaan waan akkasii jijjiiru. Hin jiru mootummaan jijjiiru. Keessatti hirmaatanii rakkoo uummataa achi keessatti ifa baasanii waan godhan danda'u godhu qaba jennaa. Kana adeemsi jijjiiramuu qaba. Hayyoonni Oromoo immoo diinagdee irratti uummata barsiisu. Hawaasni Oromoo siyaasaa keessaa bahee barumsaa fi diinagdee irratti deebi'uu qaba. Addunyaa tana nama diinagdee harkaa qabuu fi nama wal qabuutu gaggeessaa jira jechuudha. Hin jiru. Diinagdeen fi barumsa siyaasaa gahaa qabaachuu. Wanni kun biyya takka gaggeessu biyyaan dhabe jettee biyya falmitu gaggeessuudhaaf wanni kun murteessaadha. Garba kiyyaan kanumaa qophii guyyaa irraan tanaa kanumaan keessaa baanaa nuu xumuri. Tole egaa daawwattoota keenya qophiin keenya takka lama jennee gara dhumaa dhufnee jirra. Qophii kana marii addaa yookaan marii joornaalistoota jedhamuudhaan kan beekamu anaa fi jaalata sabaatu isiniif gaggeesse. Qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu tura.
Galatooma jaalladha. Aja